Oromoo koona dhageessaa amma qabsoon ka'idhannooti tokkummaa fi dhandhoo murteessaa bitirasaa ta'itti roobsi gantoota yaasi biyya keessaa qeerroon abdii biyya kanaati gantuuf galtuu walitti guurii biyya jaraatitti dachaasi Oromiyaatti yabadaatu falmi oboo bilisa baasii. Biyya hayyuu biyya qaroomaa biyya kuufaa biyya misoomaa biyya dachiinsi magariisaa Oromiyaatti yabadaatu akkamittiin gadi sidiisaa qawwee bitee bosona seenaa goonni sabaaf jecha uf laatee Oromummaa kenna ol kaasuuf meeqanurraa ibitti nyaatee Oromiyaa goota ijaaree yoomka shiraan diigamtu taatee. Diina sabboontota kakkaalii mana hidhaatitti ukkaamsee akka rabbiitiif irra genne silaa gowwaan ija nu jaamsee garaa malee tagaran beene tunaftanyaa nurra garmaamsee qawwee bittee bosonan seentu sangaa fittee diinatti laattuun boruu dhufuun oma hin oolle wanti fageenya tarra laaltu saba koo duurti uf qopheessi biyya ta'ee gaddu jabeessi. Mililikii jecha maraatte karoo sabaa kenna nu nyaatte yaa biyyi ilma dikaalaa galata kenna kawallaalte shirri kan kee tokko milkaayuu yaa naftanyaa hima kasaarte qawwee malee amanuun baasu diinni homaanuu dhabe naasu badii malee hunkurameeti goonni jechaan diinota raasu jawween abbaa Oromiyaati baasi qeerroo mana hidhaati. Bakkeen abbaa Oromiyaati baasi qeerroo mana hidhaati. Abdiin abbaa Oromiyaati baasi qeerroo mana hidhaati. Gammeen abbaa Oromiyaati baasi qeerroo mana hidhaati. Hamdaan abbaa Oromiyaati baasi qeerroo mana hidhaati. Hayyoon abbaa Oromiyaati baasi qeerroo mana hidhaati.